Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoonni kennuu YouTube hundilteessaniyyuu har'a maasha Allah keessummaa ajaa'ibaa qabannee gara istiidiyoo keenyaa dhufnee jirra. Egaa ka obsinaantu baga nagaan dhuftan. Wagana gannaydani. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota gannoo tuubi nagaa keessanii fayyaadhaaf shamaal kafuuna warri kaanis baga jiraattanii an obsinaan tuubidha. Warra nan beeyne. Maasha Allah tabaarakallah. Hatimina kabajjee mana keetti na affeeruu keeti. Istiidiyoo ajaa'ibaa kana keessatti na affeerte. Gaafii na gaafachuudhaaf na waamuu keetiif hedduu galatoomiin siin jedha. Ulfaadhu. Hayyee atillee waamicha kiyya kabajjee gara istiidiyoo kiyyaa galuu keetiif hedduu siin galateeffadha. Egaa asumaan obsinaan tarii hordoftoonni kiyya namni harka caalaa si beeka jedhee yaada. Mee gabaasi obsinaan eessatti dhalatte? Obsinaan eenyu eessatti dhalatte? Eessatti guddattee? Mee gabaasii fi hordoftoota kiyyaaf ibsi. Gabaabumatti obsinaan jechuun namuma namuma taphatee kolfuudha. Haala salphaatti kan nama wal baratuu danda'udha. Nama jaallatu, nama kabaju. Yoo na guddise na of golchaatanii jecha. Nama kamiiniyyuu saba kamiiniyyuu jechuudha. Namummaa ta'uu isaatti amanee nama jaallatudha. Akkasuma nama taphatee nama qalal jedhee nama wajjin taphatu malee nama namatti ulfaatullee miti. Namni garuu akka waan namatti ulfaatu wayitti kan yaadullee baay'eetu jira waan ta'eef. Nama akkasiiti kan inni itti dhalate godina Jimmaa aanaa Ommaa Aggaaroo bakka itti dhalate garuu Geembeedha. Baadiyyaa Geembee ganda balfoo Konchee kan jedhamtu baadiyyaa bareedduu qabbanooftu magariisa keessatti dhalate. Daa'imummaadhaan immoo gara magaalaa Aggaarootti galeen magaalaa Aggaarootaniin guddadhee amma immoo kan hin jiraadhu Bahreenitti argama. Gara fuulduraatiif immoo jireenya koo magaalaa Aggaaroo keessa jiraachuun fedha. Osoo na Adaamaa jiraadhee garuu natti tola. Garuu immoo filannoon koo garuu biyya kootii natti fakkaata. Haala kanatti namoota nan beeyneef kana jedhee itti himaa. Himee kan itti aanu fida. Maashaallah obsinaan hedduu nuuf galatoomii intala mootii abbaa Jifaar shanan gibee ta'uutee asumaaf wadhaa baraasiniin jedha. Obsinaan gaafii gaafadha. Gaafiin kiyyas gaggabaabduudha. Akkas jedha nama du'a kee hafe du'a isaanidha xaayidha gaafiin tokkommaan. Nama du'a koo hin dhufinii aan du'a isaa dhaquudha. Ana miti kan du'e dura. Kun yaadu yaafi gaafii maaliiti kun? Eessaa fideeti gaafii akkasii? Boolloo keessaa ka'e naqamu. An du'ee badee namni du'ee dhiifatee maalittan beeka? Hojii kee yaadu koo deebii maalii qaba kun? Garuu tu waan hin carraa qabaadhee jiraadheeti qabaramuu baadheeti silaa nan naqa garuu. Akkamitti gale garuu kan atabarratti deebisu. Indee naa galee ka dubbiin ijoo akkamittiin namni awwaalamee ka'e yookiin du'ee ka'e akkamittiin du'a koo fakkeenyaaf an du'een naan gannoon du'a kan koo dhufuu dhiiftee tananii dhaqeessaan argeetanii naqame akkuma na fiddetti. Na doorsisuu barbaadde miti ani waanuma si doorsisaa badan hin jiru. Hayyee galatoomii gaafii anu du'eedha. Deebiin isaa jechuudha. Matala hiyyooti du'a koo dhufuu baatte du'a kennu bulaanis. Kan kennuuf. Wayyoo yaa Allah yaa Rabbi. Keessaa fidatte boo. Mandara kan keessaa fidatte kana yaadu waa yadda. Inshallah. Argattee jirta gaafii tokkoffaa maashaallah. Gaafii lammaffaani dinnicha yeroo jalqabaatiif biyya kamitti biqile? Ajaa'ibaan
An nama dura nyaate hin argine malee nama dura isa iddeen itti biqilee hin agarre. Dhageesse nama dura dinnicha nyaate hin argine malee bakka inni itti biqilee hin agarre. Yaa kisha bakaan kee bareekaa. Deebi'eera badee deebi'eera. የቴክኒክ ጉዳይ ነው ቤተሰቦች፣ የቴክኒክ ጉዳይ ነው። አብሽር Ay gaafii lammaffaa dhageesseerta? አኑሲ ደብሰኝ ረበር ነገኛት Maal nageenya niitorkiin qabeen akkasi dabala. tura geesse deebicha tura geesse kolfitee duuta akkan siin jedhe bakka dinnichi duratti biqilee nagarre nama dura dinnicha nyaate hin arge malee jedhe. Eenyu nyaata dura namichi san namni nyaata san uyyuu gaashee. Nyaate gaa ijoollee hordoftoonni gannoo waan bakka dinnicha dura iddeen itti biqilee hin barre nama garuu dinnicha nyaateen hin beekaa namni dura dinnicha nyaate sunis gannoodha. Gannoo kun hundi keessa naqaati jala galaa laalaa. Obseenaan dorsin osoo jennu barkiroo istiidiyoo kee keessa jirta seetama kana dorsitu istiidiyoo kee keessa harkumaan dhufee mana kee nama keessa nama dorsisuun hin jirti. Jiraa seenu aawu kan gooti. Deebinee gaafii deebinee. Hin deebine. Gabaabatti si deebisee bakka itti hin beeku. Okay. Itoophiyaa keessatti nu biyya alaati. Maali biyyi harii dinnicha nyaatti waan eessa kan beekan hin beeku dhugaa. Yeroo jalqabaatiif dinnichi biyya kam keessatti biqilee dinnichi yeroo jalqabaatiif bakka dinnichitti biqilee nagarre yeroo jalqabaatiif nama dinnicha nyaatu moosumaan arge. Alaas deebiidha bakka kun. Namni ijoollee asumaan namni waa'ee dinnicha abbaa dura nyaate hin argin gannoo jala seenaa arga laala. Gaafii lammaffaa dhabdee jirta. Gaafii lammaffaan dinnichi yeroo jalqabaati dachii keessatti biqilee dachiidhaa ol biqilee biyyan qabu jechuudha. Laal situ na dogongorsi argite na dogongorsiite dinnichi yeroo jalqabaatiif biyya kamirratti biqileetti malee dachee keessaa biqile samii keessaa biqile naa jette taate biyya naa filachiifte bara hojii keenya naa dhugaa biyya keessaa biqile. Gaafii dachiidhaa ol biqilee jechuudha deebii isaa. Bakka amma booda maali bakka gaafiin kee sirriitti naa galaa dhufeera jedhe itti fufi dhabeera sagan. Akkati faallaa deemtu naannoo. Gaafii sadaffaan akkasitti simbirroo shanii muka tokkorra jiranii simbirroota shantu muka tokkorra jira. Simbirroo tokko dhagaan dhahee meeqa ta'a? Afurtaa qaba. Akkamitti? Tokko dhagaan dhahee miti shan keessaa. Taadaan tokko haala tokko dhagaan dhahu maal jechuudha sila gaafii afurtaa yaa tafa afur tafa. Wayii carraaqee abdee kitaabni jira booda dhabee kitaabni. Wayyoo maa irra deebine gaaficha irra deebine. Simbirroo shan muka tokkorra jiran. Ishi. Takka dhagaan dhahe meeqa ta'a? Tokko dhagaan dhahe takka bichaa. Maal jedhamee deebifama guyyaa jamaa?
tokkoonuma sana tafte. Isiidhuma dhaamte sana qofa tafte. Dabdee jirta gaaffii sadaffaallee dabdee jirta. Simbirroo shantu mukarra jira. Tokko dhagaan dhaye jedhee malee yoo buusa jedhe shananuu hin bijirtii jechuu shaniidha inni irra dhaye jedhee malee buusa hin jenne. Wayyoo. Akkasuma yaa garuu ayyee. Doomana godhaarta adda kana. Nama uzoor wata sana godhaarta dhuga. Hai nan du'e kajoolleen. Garuu akkasii inni duuniyaan duwidha namatti galeen kannaan iyyati gaafiidhaan duwidha namatti galtaa. Ayyee. Ila barimaat fakkaate. Amma naa galee bara. Naa galteetti amma dubbii. Hojii keetti situ mikkeenyaadha. Mikkeenyummaa keetu dhabsiise. Ayyee ammallee gaafiin itti fufti. Amma gaafii hin gaafadha. Bulii torba qofaaf carraan rakkoo Finfinnee keessa jiru furu osoo siin jedhaniitiif aangoo siin laatame maal fa'aa furu Finfinnee keessatti rakkoo Oromoo Finfinnee keessatti maalan godhaa Allahumma salli ala Muhammad anna geessi laawwaa tokkoon godhu dura dhaqeetan araa kiiloo sarakkabeen fayyaasaa keessaa ol galee ta'a. Durumayyuu nan fudda sana. Durumayyuu nan fudda. Dura giseen naqe. Wanti sirreessu wanni namni amma dhaadirasitti madaa wayi godhatee hooqatu siidaa mililikuma maal jedhan sana jiramti. Isaan gad darbee cabsaa. Tokko achuma yoo xiqqoo gammadame. Lammaffaa immoo uummata beelee jara uummata baalee sana fayyaa jiraan. Beela akka nama rabbi garuu kan beela nama baasu amma dandeettii kootiitiin beela sana baasa. Sadaffaa immoo gara Wallaggaa kana deemee lola jedhu achi keessa jiru hunda dhaabsisee taniin iyyuu fayyaa jira tasgabbii tura. Sadii isaa afur immoo ana garuu guyyaa alma torba qofannaa kana malee duutinatti murtoofne miti. Alas yoo si hafeettee yoo na gaafate maal namaa gala reega. Ati namatti murteessite yaage. Sadii miti sadii bakka rakkoo dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo achi keessa jiru rakkoonuma bahaaf lixa keessa jiru kulli isaa keessa deemee tokkoon sitiin sirreessa sana booda gaafa wanta sadan kana tokkoffaa haaluma nagu siidaa mililikin cabsa lammaffaa ummata beela isanan beela akka rabbii gaditti beela baasuu yaala sadaffaa immoo gara Wallaggaa kana deemee tan ummata tasgabbeessa arfaffaa immoo achuma keessa qabaddeetan waan bakka baaliidha rakkoo Oromiyaa keessa jirtu kulli sidii guyyaadha. Sanaan gaatti fufagaa. Haaluma kanaan osoo hin jedhu waan jiru kulli isaanii sisirreesseetan hin bootaa qaqqabsiisee Oromoo kana tokkoon sidii bilisoomsee yoo bilisummaa kana gadhiisee halas guyyuma torbaaf illee haara galfatanii of fedhanii bulanu kana gochuu yaala. Ayyee obsinaan hedduu galatoomii yaanni kee bareedaadha. Ani kee adiyyootidha. Wanti jedhamu gaafa daangaa Finfinneen ta'u Oromoo ta'uu handhuura magaalaa guddittii Oromoo ta'uu handhuura Oromoo ta'uu daangaaddee akkanuma sarartuu asuma guddaadha jechuudha. Carraa kana yoo argatte. Nan siraara. Yoon argadde hin oolu nan dhagaa sirriitti dhageetan dhaggeeffaddeetan sirriitti sararee achi baasee fi guyyaa torba keessatti nan xumura yoo maaliyyuu ta'e. Aldi galadam. Ina argaddu malee jarraaf nama. Doktor Abiyyi illeen akka uummata Oromootiif hojjetus achumaani Quraanas irratti nu qara'i. Ittanima innis lakkoon qabu ittanima. Reeni isaa gara Oromootitti ija isaa lamaan gara uummata Oromootitti micciirraa. Osoo hin danda'e dura silaa beete silaa zinnaasheen ashaadaa qabsiisee.
isallee too wajjise. Oyyaa rabbi raakiyya. Afaaniin odeessuu dhabdi silaa. Yaakii akkana nageenya sinnaash. Mara laa isiin jechuun haqumaaf akka jiraatan dhaabbii amantaa kamiyyuu furtee jirtu mirgisiiti. Mirga isiiti haqarra akka hundaan mirga namummaa namni kamiyyuu nama ta'uudhaan mirga dhala namaa namichi barre erga xiqqoo si bire isliminnaa namni isliminnaa irratti guddate bar dhugaa dubbachuudhaaf isliminnaa irratti guddate gaa nama amantaa kee fuudhaaf osoo hin taane islaama ta'e guddate islaama jalatti guddate abbaan isaa islaama obbolaan isaa islaama namni safarri itti guddate illee safara akkamii seete bar safarri raayyaa abbaa maccaa bar tokko bar jarre koo nama qalbii si haadhamate. Dhugaa rabbiin siin jedhaan obboleettiin doktora biyyi naannoo keenya jiraattu jirti. Firoonni isaa kan naannoo keenya jiraatantu jiru. Naannoo jaraa nan beekaa bashaashaa jechuudha. Naannoon jaraayyuu naannoo akkamii jechuudha. Namni saba islaamaa, saba kabajamaa, saba nama kabaju, saba nama wajjinii nyaatee, saba nama wajjinii dhugee, saba ollaan beelee naan danda'e mana keessa rafeen bullee wajjinii dhalatee guddatee keessatti guddatee yoo mijjutaanaan miidhaa namarraan hin goobeete qosiituu garri isliminnaa kana minaamii nuyyuu maal mimee numa kanaa sabi gaafa salaata dhiiftee guyyaadhuma sadii afur wayii salaata dhiiftee ammoo sumuu waan hadiisa tokko waan ustaazni himan tokko dhattee hordofuu dhiiftee jette jechuudha. Mi'a akkamii amma mifumaan qalbii si boqo. Rahmatuma namaaf hin gootu abadan. Waan siin jedha maaliifi amantaa kamiin iyyuu amantaa kiristaanaa ta'u amantaa pheenxee ta'u namni yoo amantaa sana sirriitti jabeeffatee waan itti amanu sana qabatee galgalaa ganama eessayyuu amantaa kamiin keessayyuu kadhannaan inuma jira bar kiristaana keessallee kadhannaan ni jira pheenxee keessallee inuma jira kadhannaan sa'aatii isaa eeggate namni kadhaasaa kadhatee akkasuma waan itti amanu sanatti itti daragaagee itti amanee qaama isaa guutu akkuma amma fakkeenyaaf rabbiin tokkeeniti ati amma waan rakkoo sirra gahu hunda isaa yoo gara rabbii deebifte malee namatti hin wakkalatu yoo maaliyyuu ta'e akkuma sana yoo dhattee gara rabbiitti waan itti amantu sanatti yoo of kennite namni haqa qulqulluu hojjetu namni akka sanaan jiru nama rabbiitti of kenne caalan jiru jechuudha. Gaafa ammoo waree nama dhaggeeffattee asiinis waan arge bakka waan argite keessa zabaarraa ta'e jireenyi sirkaa badaa jechuudha. Sanaaf xiqqoo osoo waanuma keessatti guddatee jiru sanatti osoo deebi'e tarii mijachuun hin oola jedheetanii yaada. Rabbi garuu hidaayaa kan hin dhabsiisini. Wallaahi dhugaa rabbiin dubbadhaa rabbi keessatti erga guddisee erga yawwanaan ga'e rabbi hidaayaa bareedaa kana keessaas rabbi san baasini hidaayaa bareedaa kanallee rabbi isaaf kennu rabbi libboonaallee isaaf kennu. Yoo dhugumatti kan nama miidhu ta'ee nama miidhee kan argame ta'e rabbiin ituuni nama miidhee tasa badii ofirratti hin ta'ini dhiini namaa kun qalbii miti. Dhiini nama tokkoyyuu qalbii miti dhiini nama meeqa amma gidduu lamaan nama lamaa gidduu takkana dhiini nama akkasitti dhangala'ee namni likkii malee hamma bineensiin kabajama bar bineensi dhayna irraa dhiqamee qaamata irraa dhiqamee bineensi kabajamaara sa'aatii kana keessatti saree kabajamaa jira. Sa'aatii kana keessatti gisee dhiini ilmoon namaa akkanatti lola'u abbaa fedheen waa ta'u sababa abbaa fedheen waa ta'u hadda namuma bakka sana taa'eetu itti qomatamaara jechuudha. Nama bakka sana jiru itti qomatamaara. Osoo inni kanaan hin badin yoo inni nama waan hin taane ta'e achirraa rabbi nagaadhaan isaa buusu. Jireenya isaaf hawwina. Yoo inni immoo nama nagaa ta'e rabbi yoo immoo nagaa hin ta'in immoo nageenya isaaf kennee nama saba isaatiif ija wal qixaan nama kana ija wal qixaan laalee isa bulchu rabbi isaa godhu jedhaan waa tokko jechuun danda'u kanarraa wallaahi ulfaataadha beekte. Dhugaa galatoomii dhugaa keetti wallaahi beektaa dhiigni namaa kun deemee kuufamee guyyaa tokko rabbiin nama kamiyyuu nama nama dhiiga namaa jistee fi nama dhiiga jigse san haqa dhiigaa sanii dhoksellee rabbiin guyyaa tokko mataa isaatiin dhoosuudhaaf ta'a. Hinaaftu beeku. Dhiigni miskiinaa hinaaftu. Lafatti naafu inni namaan ta'u abadan. Miskiinettaa nama gaarii akkamii dhiiga nama tokko lubbuu nama tokko garmalee balleessuun haraami bara. Amantaa kamiin keessatti lubbuun nama tokko darbuun lubbuu nama tokko namni lubbuu nama tokko balleesse akka namoonni uummata duniyaa kanarra jiru akka biteet namni immoo lubbuu nama tokko immoo oolchee akka nama lubbuu duniyaa kanarra jiru baraareetti
akkuma hadiisa keenyatti ergamaan keenya rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam dubbatan ittiyyu kun eenyu dhorgaadha beekte nuyi quraanaaf hadiisii amantaa biraa keessatti lubbuu nam tokko garmalee baasuun hin ta'u. Ulfaataadha bakka wallahi waan balaa nutti harca'e hin beekne dhugaa rabbiin nurraa dhaabu malee. Dhugaa Macem saree kana rabbuma tachi deebisuu irra caalaadha. Afaan beenu mee garuma rabbii tacha deebinu wallahi. Ulfaateera jireenyi. Wallahi ibsinaan baay'ee nama gaddisiisa. Keessattuu yaada haalli amma deemaa jiru baay'ee ol qabatee waan nama jibbisiisaa ta'e waan nama afaan abdiillee nama kutachiisaa gahaa takka kan deemaa jiru haala biyya keenya keessa deemaa jiru dhugaara waan dhumaan nuuf haa laaffisu rabbiin nurra haa dhaabbatee nuun haa jedhu malee innummaan nuuf haa hawwaatu didiin teenya baay'ee akka keenya laalee nutti hin dalanii akkuma isaa nu araaramu akki keenya balaachisuu miti beekta nuti akka zambii keenyaatiif rabbiin nus qusatee jiru gaarifachuudhaafi. Akkootii keenyaatiin silaa yoo harrayyuun keenya alhamdulillahi rabbil alamin niimaan isaa bal'aadhaaf rabbiin nama mararfata rabbiin duuniyaa irratti kaafiraa fi musliima walitti qabee mararfate nu mararfateedhaaf tarii garboottan kan koo kun tarii har'a badii dalaganii borimmoo tarii gaabbanii gara koo deebi'anii toobaa qulqulluu deebi'anii natti deebi'u laata isa jedhuuf nu qusate asitti nu laale malee osoo waan akka namaati osoo waan akka jireenya keenyaati osoo waan akka sa'aatiidhaan guyyaa keessatti sa'aatii 24 keessatti daqiiqaadhaan gocha nuti goonu afaan keenyarraa waan ba'u harka keenyarraa waan goonu miila keenyaa waan goonu qaama 12 waan nu goonu osoo waan nurratti katabameeti silaa dimixmaatiin keenya iyyuu hin jiru garuu mootu rabbiin mararfataadha jaallatee sila duuniyaa kanarratti nu fide duuniyaa kanarratti immoo akka nu khayrii hojjennu nu ajaje khayrii kana hojjechuu dinne tarii mootu guyyaa tokko gara koo deebi'anii natti toobatu laata isa jedhuudhaan nu mararfatte malee akka namaatiin silaa akka hojii keenyaatiif akka namaatiin namni duuniyaa kanarra waan hanga'u garuu immoo alhamdulillahi rabbil alamin ni baasa nutti bal'isee irraa nu ga'e ammallee garuma isaatti achi deebine rabbii keenya araaramu osoo kadhanne irra gaarii ta'ee tanii yaada wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ulfaataadha. Balayan gannoo teeknikni qabee jira teeknikni akka tokko godhee jira waan ta'eef nuuf kolcha wallahi adallee wana wala liana tu kolbita kadese Niitiin bakka jira gaheedhaaf natti fakkaate egaa dhugaa rabbiin faradha obboleewwan keenya akkuma uumaa keessaniiti akkuma waan itti amantanii amantaa qabdanii rabbii keessanitti bu'aa. Wallahi nuuf kadhadhaadha obsinaa dabana nuti keessa jirru kun tarii nama jibbisiisa itti hubatan. Tarii yeroo nuti keessa jirru kun tarii yeroo akiraa ta'ennaan immootu macarrashaadhaa ta'ennaan immoo tarii gaabbinaa laata osoo nama biraatii immoo boonyu osoo immoo dhiiga gannamaaru jiru kana osoo boonyu immoo tarii keenyumtiyyuu macarrashaa keenya ta'e duuniyaa kanarraa deemuuf teenyaa laata isa jedhu of dura finnee meemee immootu osoo gara rabbii immoo deemnee du'aa'ee kadhanne tarii immootu wanni jiru kun nurraa qabbanaa'uu ni mala waan ta'eef nu horiin iyyoof dagannee jirra. Bakka ooluu fi bakka buluu hundi keenya wallahi dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee rabbiilee daganne waa'ee maalii dagannee jira laaqamnee jira waan ta'eef garuma rabbii deebi'aa amantaa qabdan waan itti amantanuunis ni jedha hordoftoonni gannootuu fi gaafii keetti kufi continue you know English I am wrong English. Wrong? Huh? What? Wrong? Wrong English. Wrong English.
Yes, Okay, continue Oromic language. yes, of Inshallah, course. no, inshallah, last week I am English, you English. Last week, last week. Inshallah, tomorrow talking English. Tomorrow. Okay, okay. Today not English. ችግር የለውም። Today, No what? English. Today Oromic Today. language. Yes, tomorrow English. Okay. Tomorrow English, after tomorrow Amharic language. After Zan, Arabic language. Amharic, Hararge Amharic? Jimma Amharic? Hararge wala Arsi wala Jimma wala. Also, too much. Too much? Too much language. Ramurin wallahi. Tawaru namni. Too much. Okay, too much English. Okay. I am first all only you like. Paris Oromic. Free Oromic. Like Oromic. Not like. You like Oromic? Okay. I like Oromic. Oromic. Yes. Really? Yeah. Yeah. Wow. Nice. Thank you so much. Welcome. Thank you, my sister. Thank you. Welcome. Okay. It's okay? Okay. Continue. Okay, continue. Warroonni Ingiliffaan beeknes sirrii yoo deebisanii dhaggeeffataa hanga tokko fa'aamtan jennee. Warroota Ingiliffaan beekneef immoo afaan Oromootiin hiikamaa fi rakkoon hin jiru. Ammoo afaan Oromootiin itti fufi. Bakka wanni amma Ingiliffaa haasofni kuni amma afaan Oromootiin itti fufaara jechuudha. Sirrii. Okay. Obsinaan. Oye. Dhagamaa jira. Tikikkiliitti bareechinatti dhagahamaa. Okay, obsinaan jaarsa qabdaa? Hin qabu siingiliidha namatti naa himu. Oppeedha ijoollee. No. Maafi. Amaariffaa illee Oromiffaa dubbatte Ingiliffaa dubbatte Amaariffaa illee itti dhufaa akkasii fayyadamu. Hin qabu. No. Maafi. Sirrii. Yes, okay. Thank you. Okay. Obsinaan abbaa manaa eegan